America dhufee walii haasoyne profeesoroota kan wajjin warra wajji hojjetan wajjinis ni ilaalle hin taatu hin jeenati maaliif hawwii guddaa qaba hawwii aangoo guddaa qaba abjuudha qaba karooran qaba tarsiimoon qaba beekumsa uumamaatis taate tabarnoota takkaata muuxannoodha hin qabu ture walin madaalle hawwiin isaatii fi hanqinni hoggansaa inni qabu walii dhufeeti biyyattii balaa hamtuu tana keessa geessee jechuudha. Ana biyyi irraa dhuunfaa rakkoon qabu. Garuu Oromoodhaafis Itoophiyaadhaafis sabaaf sablammootaafis gaanfa Afrikaatiif balaa hamaa ka fide ammallee balaa hamaa daran hammeessaa ka deemaa jiru hunda caalaa Abiy. Namoonni naannoo isaa jiran ka gorfaman sirraan hanga tokko ni jiran. Ka barachuu danda'an ni jiran. Inni garuu namni baru amajjaa keessatti wayyaa deemuu danda'uu qaba. From day to day amma faa kophaasa biyya gubattee taa'u jirtu inni jidduutti addoolaa takka jaarratee bashannanuu barbaada. Kun ta'uu hin danda'u. Dhaamsi an uummata Oromootiif qabu. I want you to have discussion. Salphanne salphina hama keessa jirra. Salphanne biyya salphisu jira. Kun waa'ee nama tokko waa'ee nama lama waa'ee kaanii miti. Mari'annee akkamitti as keessa seenne akkamitti keessaa baana nama tokko jecha sabni guddaan kun qaanaya nama tokko jecha biitii guddoon tun bidinnooyti. Kana keessattuu warri naannoo san jiran gaafachuu danda'uu qaba. Maaliif tanaan hin fixa? Qondaala isaanii tokko harkeetiin ture gaaf tokko. Waan amma sirriitti mukana keessa ittu maal ture beeku? Maal jaan waan isiin jaan kan naan jee akkamitti mootummaa Oromoodhaa kana kufiifnaa naan jee. Booda ga'e hin jeen mootummaan kun muka kana yoo ta'e mana kee dura mukaa jira. Rirmi isaa nyaatee qilleensi kuffisuudha yoo deemu nyaatee jira kufuuf deemu. Hanga tokko akka amma anis godhaa ture gamaa gamana baallaa tokko muka tokko miccinaa nuti goonee dhaabnee tursiisuu dandeenya. Gaafa tokko garuu qilleensi ni dhufa. Qilleensi gaafa dhufe mana keetirra fideeti ijoollee teetii fi sillee gad